Jaalalli Waaqayyoo ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu lafa jirtanii hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Obboloonni fi obbolootonni biyya hammaa jirtan kun peejii lubaa gaaddisaa Xilaahunidha. Yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2tti sagantaan jalqabnu gidduu kana ayyaanni warri musliimotaa waan ta'eef naannoo keenya masjidii waan jiruu fi sagalee waan nu jeeqeef torban lamaan sadan kanaaf sa'aatii tokkoof walakkaatti jalqabna. Dhiifama wajjin isiniin jecha amma waaqeffannaa keenya hin jalqabna. Obboloonni galaa jirtan Waaqayyo sinaa eebbisu. Seenaa viidiyoo kana share godhaa. Waaqayyoon waaqeffannee sagalee Waaqayyoon nutti dubbatu moolii wajjin hin dhageenya. Faarfannaa akkuma durii mucaakoo inni lammaffaan qomoon faarfannaa nuuf qopheessee jira. Mee faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffanneetu gara sagalee isaa dhaga'utti deemna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Obboloonni seenaa jirtan viidiyoo kana moriyyoota keessan bira akka ga'u share godhaa. Ulfaadhaa eebbifama.
Waaqayyo fulfinni guddaa haa ta'u obboleessa keenya mucaa keenya hirphaa Waaqayyo guddisee si haa eebbisu faarfannaa isaan Waaqayyoon waaqeffanne itu Waaqayyo jiru kan garaa nu raasu hin jiru. Sagalee tokkoon dubbisa isa kana san irratti lallabu miti yeroo inni faarfatu laphee koorra bulee Waaqayyo nu wajjin jira jedhe mata dureen isaa faarfannaa 46. Waaqayyotti nuyi kooliin gallaa inni humna keenya inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloon nurgufamanii galaana walakkaa yoo buufamanii iyyuu hin sodaannu. Bishaanonni nursanii yoo machaan iyyuu tulloonni raafamuu isaaniitiin yoo raqaman iyyuu Waaqayyo gooftaan machaa nu wajjin jiraa. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenyaa akka abbaan faarfannaa kana Waaqayyootti nuyi kooluun galla. Inni humna keenya rakkina keessatti gargaaraa ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu tulloon nurgufamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu. Waaqayyo nu wajjin jira. Kan turtee kan jirtu darbitees bara baraan kan jiraattu barri jireenya keedhuma kan hin qabne jiraachuu anarratti obboleessa koorratti obboleettii koorratti jalqabda miti ati. Atiitu uumamni kun hin uumamin dura iyyuu turteetta. Erga uumamni uumamees jirta. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata. Akkas jette Museen gaaf tokko eewdu maqaan kee jennaan isa ture isa jiru isa bara baraan jiraatutu isinitti na ergi jedhe jette. Ati isa turteedha isa jirtuudha isa bara baraan jiraatudha. Galanni guddaan siif haa ta'u. Sababni jireenya keenyaa moo si'i obboleettii koo obboleessa koo anaan hunduma keenya kan nu jiraachisee har'aan nu ga'e si'idha. Maqaan kee ulfaatu. Bara lolli baay'atu bara qorumsi baay'atu bara rakkinni baay'atu kana keessa nu jiraachisteetta. Ulfinni siif haa ta'u. Ammas sagalee kee nuuf ergi nutti dubbadhu. Sagalee isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessaa isaan baasee jedhamee caafamee jira. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo gooftaa fayyuun kan isaaniif ta'u hafuurri isaanii lubbuun isaanii yaa Waaqayyo fayyaan isaanii iddootti adeemu. Anis nan dubbadhaa na gargaari. Wanti nuyi goonu hundinuu ulfinni isaa kan kee haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo baay'isee guddisee sinaa eebbisu obboloonni baay'een galtanii hirmaachaa jirtu. Sagalee nuun irratti olii wajjiniin torban salgaffaaf barachaa jirru dhoksaa milkaa'uu isa jedhu macaafa qulqulluu keessaa olii wajjin ilaalaa jirra. Dhoksaa milkaa'uu wal namaaf qixxaachuu naqa namaaf galuu toora namaaf qabachuu toora namaaf galuu isa jedhuti walii wajjiniin ilaalaa jirra. Torban darbee kutaa torbaffaasaa walii wajjin ilaalleera. Dhoksaan milkaa'ummaa kan inni keessa jiru arrammoo kan inni isinitti dubbadhu torbaffaansaa fayyaadha. Fayyaa qabaachuu. Dhoksaa milkaa'uun dhoksaa fiixaan ba'uu dhoksaa galma ga'uu dhoksaan wal namaaf qixxaachuu obboloota
kan inni keessa jiru innanarra laphee korra jiru afaan korra jiru sinitti dubbadhu fayyaadha. Fayyaan dhala namaaf baay'ee murteessaadha. Fayyaan dhala namaa kamiifiyyuu baay'ee murteessaadha. Ilaammayyuutuun kana dubbadhu waan isiin jedha. Namoonni amantanii fudhattan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa isin jirtanitti fayyaadhaan isin hin dhibin. Waaqayyo fayyaa siif laatu. Waaqayyo fayyaa nuuf laatu. Keessumaa bara kana keessa fayyaadhaan nun dhibin maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa ta'a. Karaa nun ittiin milkoofnu inni tokko isa kana firoo tokko yoo fayyaa qabaannedha. Yoo fayyaa qabaanne milkoofna. Fayyaan barbaachisaa waan ta'eef. Fayyaan barbaachisaa waan ta'eef kennaa fayyinaa Waaqayyo karaa kennaa fayyinaa Waaqayyo mana isaa keessa kaa'e. Tokkummaa qulqullootaa gidduu kaa'e. Kennaa fayyisuu, kennaa fayyinaa, kennaa dinqii gochuu. Maaliif? Dhala namaaf, kiristiyaanotaaf, amantootaaf fayyaan barbaachisaa waan ta'eetiifiti kennaa ayyaanaa kana Waaqayyo mana isaa keessa kaa'e. Kanaaf namoota kennaa ayyaanaa kana qaban, kennaa fayyisuu kana qabanii jajjabeessuun akka isaan tajaajilan, tajaajila isaanii kanaanii hojii firii qabu akka isaan laatanii fi waldaan amantootaa jajjabeessuutu irra jira. Sababni isaa kennaan kamiyyuu kan qaama Kiristoos kan ta'e kan waldaa kiristiyaanaati malee kan nama sanaa miti. Waldaaf kenna. Qaama Kiristoos kan taate waldaaf kenna waan ta'eef. Fayyaan dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha. Har'a fayyaan isinii kadhadha. Ofii koo isin kadhadha. Isinis naa kadhattan isiniifan kadhadha. Fayyaan dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Waaqayyo ogummaa fayyaa namaaf kenna. Ogummaa namaaf kenna. Macaafa qulqulluu kana kan barreesse Luqaasiif hojii ergamootaa namni barreesse nama Teefiloos nama jedhamu nama Paanamaa keessa hojjetuuf nama ulfaataa kanaaf yetakabbaru isa jedhan namni isaa barreesse Luqaasii ogeessa fayyaati. Ogeessa qorichaati. Ogummaa kana kan namaaf kenne Waaqayyoodha. Beekumsa kana kan namaaf kenne Waaqayyoodha. Fayyaa tokko Waaqayyotu namaaf laata. Kan biraamoo ogeessota fayyaa bira yaalamne fayyina. Kanaaf jireenya dhala namaaf fayyaan baay'ee murteessaadha. Milkaa'uudhaaf fayyaan baay'ee murteessaadha. Waa'ee fayyaa keessanii irrattis itti yaadaa. Waa'ee fayyaa keessanii irrattis irratti hojjedhaa. Waa'ee fayyaa keessaniifis kadhadhaa. Irran deebi'a. Waa'ee fayyaa keessanii itti yaadaa. Irratti hojjedhaa. Irratti kadhadhaa. Waa'ee fayyaa keenyaas itti yaanu. Irratti hojjennu. Obboloota ko haa kadhannus Waaqayyo fayya buleessa akka nu godhuuf fayyaa akka inni nuu laatuuf karaa hundumaaf milkoofnee jiraachuu fi fayyaa qabaachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Karaa hundumaaf milkoofnee jiraachuudhaaf fiixaan ba'iinsa argachuudhaaf galma ga'uudhaaf fayyaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Namni yoo fayyaa qabaate yaada. Erga yaadee hin karoorsa. Erga karoorsee hin hojjeta. Yoo hojjeta hin milkaa'a. Fiixaan ba'a. Galma ga'a. Firii arga. Kan dursu garuu maayin fayyaa. Yoo fayyaa qabaanne irra deebi'een dubbii kana dubbadha. Yoo fayyaa qabaanne yaaduu dandeenya. Yoo fayyaa qabaanne karoorsuu dandeenya. Yoo fayyaa qabaanne hojjechuu dandeenya. Barachuu dandeenya. Tajaajiluu dandeenya. Wanta nuuf kenname yoon kan nuun gochuu dandeenyu yoo fayyaa qabaanne. Ituu fayyaan qabu ta'e irra sinduratti dhiyaachuu hin danda'u. Fayyaan dhala namaaf baay'ee murteessaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Yoo hojjenne immoo galma keenya. Kanaaf fayyaa keenya irratti yaaduu qabna. Fayyaa keenya irratti hojjechuu qabna. Fayyaa keenya irratti Waaqayyoon kadhachuu qabna. Irraan deebi'alaa. Waaqayyo fayyaan sin dhibin fayyaa siif laatu obboleettii ko lafa jirtutti obboleessa ko anaafis siifis Waaqayyo fayyaa nuuf laatu. Fayyaan qabeenya guddaadha. Fayyaan qabeenya guddaadha jiran. Itti yaadaa isa kana. Fayyaan qabeenya guddaadha. Fayyaa dhabuun
booddeetti nama deebisa. Fayyaa dhabuun booddeetti nama deebisa. Fayyaa dhabuun iriyyaa biraa nama galcha. Fayyaa dhabuun harka namaatti nama gata. Fayyaa dhabuun milkoomina keenyaaf gufuu guddaadha. Irran deebi'a. Fayyaa dhabuun booddeetti nama deebisa. Kaayyoo ofiirraa, karoora ofiirraa, mul'ata ofiirraa, hojii ofiirraa, wanta itti bobbaanee jirru hundumaarraa fayyaa dhabuun maal nama godha? Booddeetti nama deebisa. Dudduubatti nama deebisa. Nama hankaasa. Fayyaa dhabuun iriyyaa gidduuti manatti ol nama deebisa. Sireetti ol nama deebisa. Ciisichatti ol nama deebisa. Nama gidduutiiti obboloota gidduuti waaqeffannaa keessaallee mana waaqayyoo keessaallee achi qofaatti nama baasa. Fayyaa dhabuun salphaa miti. Fayyaa dhabuun harka namaatti nama gata. Akkati harka namaa laaltu, akkati gara namaa laaltu, akkati namaaf ofii kee namarratti gattee jiraattu si godha. Fayyaa dhabuun gufuu milkoominaa isa guddaadha. Maqaa Yesuusiin gufuun kun nu duraa haa ka'u. Si duraa haa ka'u. Na duraa haa ka'u. Fayyaa waaqayyo obboleettii ko obboleessa ko sagalee kana waaqayyotu naa kenne. Nana mana sagalee isaa duukaa moo waaqayyo akka jiru ilaa yeroo kana maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo lafati jirtutti fayyaa guutuu siif laatu. Fayyaan sin dhibin. Fayyaan nan dhibin. Fayyaan nun dhibin. Namni keenya akkas jedhamni yemmuu kadhatu fayyaan nan dhibin jedha Oromoon. Abboonni keenya akkas jedhu, haadhonni keenya akkas jedhu nan dhibin. Kadhata guddaadhaan kun nan dhibin yaa Waaqayyo. Nan dhibin. Heebaanilee ijoollee koottillee nan laatiin jedhu. Ala koottillee nan laatiin nan dhibin yaa Waaqayyo. Yoo fudhachuu barbaaddellee dafiina sassaabin. Sin dhibin. Haadhoo ko sin dhibin. Boleessa sin dhibin. Boleettii ko sin dhibin. Biyya ormaa keessa kan jirtan isinin dhibin. Nun dhibin. Nun dhibin. Yohaannis egaa kana kadhata. Sagalee waaqayyooti kun ergaa Yohaannis isa sadaffaadha. Ergaan irratti dubbadhu. Isa sadaffaa ana samaan guddicha biraa haga'u gara gaayos jaallatamaa san dhugaadhaan jaalladhu yaamichuu ko akka karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu akkati fayyaa taatuufan sii kadhadhaa. Mee dubbifadhaa dubbii kana. Yaamichuu ko akkuma karaa lubbuu sitti tole Kiristoosiin qabaachuu keenyaan kan gooftaa ta'uu keenyaan karaa lubbuu nutti tolee jira. Karaa lubbuu duwwaa miti karaa hundumaa sittaa toluudha. Sitti toluu duwwaa moo miti fayyaa akkati taatuuf immoo siin kadhadhaa. አማርፍ ይሳከዘ መልካም ጤንነት እንድኖር እጸልያለሁ። ዮሐንስ ጋዮስን ይምቢው ጋዮስ ኩን ነማ ጃለተማ ጋዮስ ኩን ነማ ቡአ ወልዳ ክርስቲያናቴ ጋዮስ ኩን ነማ ዋንተ ቀቡን ወሪ ቀቡን ቀርሺ ቀቡን ተጃጅልቶተ ብረዳበቱ ኦጅቶተ ዋቀዩ ብረዳበቱ ዋን ቀቡን ተጃጅልቶተ ነመገርጋሮ ዱቢ ፈዳ አርጋ ዮሐንስ ሰደፋ ከነራን አርገቱ nama kana akkas jedha fayyaan sii kadhaa. Fayyaan akkas hin dhibne fayyaa akka qabaattu. Haaleluyyaa. Fayyaan sin dhibinaa dhooku. Fayyaan sin dhibin obboleessa ko. Fayyaan sin dhibin obboleettii ko. Fayyaa akka taatuufan sii kadhadha. Obboloottota fayyaa yoo qabaanne hin milkoofna. Fayyaan ala namaaf murteessaadha. Kiristiyaanotaaf, amantootaaf, tajaajiltootaaf fayyaa kadhadhaa jiran. Fayyaa kadhadhaa. Kanas qabadhaa ilaa. Obboloota ko milkaa'uu qofaaf miti. Erguma milkoofne, erga lafa yaanne geenye, erga wal nuuf qixxaate, erga naqa nuuf galee, erga toora nuuf qabatee iyyuu fayyaan baay'ee barbaachisaadha. Milkoomina duras milkoomina dooddes milkaa'uufis erga milkoofnes erga fiixaan nu bees
erga galma geenyees erga naqanuu qabatees erga tooranuu qabatees erga wanta yaanne argannees fayyaan qabnu taanaan ammas ni waan biraa milkoomina duras milkoomina booddees fayyaan murteessaadha. Yeroon kana dubbadhu waa yaadadhe yeroo tokkoti nama tokko baay'ee dhukkufatan qabeenya baay'ee qabu konkolaataa baay'ee qabu mana baay'ee qabu baay'ee sooreyyiidha magaalaa Finfinnee kana keessatti hin dhukkufatan hin kadhannaaf hinti hospitaala ciisu gara ji'a 3 ciisan gaaf tokko waan garaana rukutu tokko dubbatan ilaamee wangeelaawina jedhan wangeelaawina laamee wangeelaawidhan amma waa tokko naa kadhadhu jedhan waaqayyo jedhan makiinaa kana sa fudhatu mana kana sa fudhatu konkolaataa qabu sa fudhatu birriin qabu sa fudhatu wanta qabu hundumaa fudhatu waa tokko naa kadhadhaadhan fayyaa koo duwwaa naaf deebisu jedhan fayyaa koo duwwaa naaf deebisu fayyaan mana caala fayyaan konkolaataa caala fayyaan qabeenya caala fayyaan bifa caala fayyaan wanta nuun qabnu hundumaa caala nan boo'e imimmaantu narra dhangala'e ji'a 3 ciisan hospitaala guddaa ciisanii jiru siree ciisanii fi maskootiitu jira maala nawwe hamma beektaa jedhan siree makanarraa bu'een maskootii sana bira gawaawweedhan maskootii sana bira gawaawwe kanaaf waaqayyo waan hundumaa naaf kenne kana fudhatee fayyaa naaf alaatuuti waa'ee fayyaa kooti adaraanaa kadhadhaa jedhan ijoollee falkaa'uufis erga milkoofneefis obboloototaa fayyaan dhala namaaf baay'ee murteessaadha. Oromoon yemmuu mammaa akkas jedha fayyaan dhibba caalaadha dhibbi guddaadha dur dhibbi guddaadha fayyaan dhibba caalaadha birrii isa dhumaati dhibbi dur biyya keenya keessatti ammallee 200 ta'eera ammallee simbiraa birriini 500 maaloo jiraachuu danda'a fayyaan dhibba caalaadha firoota koo fayyaan salphaa miti fayyaa dhabaa namni baay'een waan baay'ee ta'e iddoo baay'ee dhaqa qarshiisaa baay'ee baasa lafa dhaquun barbaanne dhaqa fayyaa dhaba namni lafa dhaquun barbaanne dhaqa gola dhaquun barbaanne dhaqa nama bira dhaquun barbaanne dhaqa fayyaaf jecha namni gatii baay'ee baasa fayyaan salphaa miti wangeela Luqaas wangeela Maarqos boqonnaa 5 irraa waa'ee dubartittii sanaa dubbiseen waaqayyoon kadhanna boqonnaa 5 lakkoofsa 21 kaasee Yesuus bidiruudhaan deebi'ee ciisaa bishaanii yemmuu ce'etti namoonni baay'een gara isaatti walitti qabaman inni qarqara bishaanichaa ture yemmus geessituun mana sagadaa tokko maqaan isaa Yaariyoos kan jedhamu dhufee Yesuusin argee miila isaa jalatti kufe mucaan koo dhukkubsattee duuf jetti akka isheen fayyitee jiraattuuf adaraa kottuuti harka kee ishee irra naa kaa'i jedhe fayyaa barbaada jedhe jabeessee kadhate kanaaf Yesuus Yaariyoos wajjin adeeme namoonni baay'ees isa dhiisanii duukaan bu'u turan mucaa isaa jalaa dhukkubfata Yaariyoosiin haaloo gooftaa lafa dhadhee kottu mucaa koo naa fayyisi jedhe achumaan immoo lakkoofsa 5 dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabbachuu diduudhaan rakkattu tokko moo turte isheen ogeessa qorichaa biratti dhalaasa kana ogeessa qorichaa biratti baay'ee dhiphattee waan qabdu hundumaas kanumarratti fixxe haa ta'u malee qoodatti fooyya'u ittuma ammaa ta'a deeme dubartiin kun immoo ogeessa fayyaa biratti waan qabdu hundumaa fixxe fayyaa dhabuun waan qaban nama dhabsiisa fayyaadhaaf namni gatiin hin baafne hin jiru kaffaltiin hin kaffalle hin jiru garuu qoodatti fooyya'u ittuma caalaa adeeme jedha fooyya'uu hin dandeenye ittuma caalaa adeeme akkas jedha macaafni qulqulluun isheen ogeessa qorichaa biratti baay'ee dhiphatte waan qabdu hundumaas kanumarratti fixxe fayyaan salphaa miti jedhan qoodatti fooyya'u garuu ittuma caalaa adeeme
isheen waa'ee Yesuus dhageessee namoota sana gidduudhaan dudda dubaan dhuftee uffata isaa tuqte. Isheen uffata Yesuus yoon tuqellee nan fayya jettee garaa isheetti yaaddi turte. Yeroo ishee gamu yeroo waan gootu wallaaltu waa yaadde waa Yesuus dhageesse. Hin beektu kanaan dura dhageesseetu arguu miti waa dubbatu miti uffatuma isaatti naqee tuqaa nan fayyaa itti. Fayyaa achumaan lolaan dhiiga isheetiin cite. Isheen immoo dhukkuba isheetii akka fayyiteen dhaga'ame. Yesuus yeroodhuma sana humni fayyisu akka isa keessaa ba'ee beekee namni gidduudhaa garagalee eenyuutu uffata koo tuqee jedhee gaafate. Bartoonni immoo akka namoonni si dhiiban itu argitu eenyuutu na tuqe jettee gaafatta. Yesuus garuu ammayyuu nama isa tuqe arguudhaaf naannoo isaa ilaale. Kanarratti dubartittiin waan isheedhaaf godhame hubattee sodaachaa rom'aa dhuftee miila Yesuusitti lafa dhooftee dhugaa ishee hundumaa isatti himte. Yesuus immoo yaa intala koo amantiin kee si fayyiseera naqaan dhaqi dhukkubattis kan fayyite ta'i isheedhaan jedhee ameen. Hallelujah. Humni fayyisu yeroo kana Yesuus keessaa ba'ee si argatu. Humni fayyisu Yesuus keessa jira. Dhoksaan milika'uu inni torban salgaffaa kana irratti inni irratti dubbachaa jiru maalidha firoota koo? Fayyaa qabaachuu. Fayyaa. Yeroo koof jecha kana caalaa na deemu isinitti meera naannoo keenya masgiida guddaatu waan jiruuf sagaleetu baay'ee dhaga'ama. Torbanoota fuula keenya dura jiraniif hamma soomiin kun darbutti sa'aatii tokko walakkaa kaafne amma lamaatti walii wajjiniin turra. Dhoksaan milika'uu kan inni keessa jiru inni torban sagalaffaa kanarratti innan dubbachaa jiru fayyaadha. Adaraa boleettii obboleessaa obboloototaa namni kadhannaatti amantan akka Yohaannis Gaayoosiif kadhate yaa michuu koo akka karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akkasitti tolu fayyaa akka taatuuf siin kadhadha akkuma jedhee waa'ee fayyaa walii keenyaaf haa kadhannu. Anis isiniin kadhadha isinis naa kadhadha. Waaqayyo siifis waaqa anaafis waaqa hunduma keenyaaf waaqa. Amantootaaf kiristaanotaaf tajaajiltootaaf fayyaa kadhadha. Daldaltootaa waaqayyo fayyaa isiniif laatu. Hojjetootaa waaqayyo fayyaa isiniif laatu. Tajaajiltootaa waaqayyo fayyaa isiniif laatu. Barattootaa waaqayyo fayyaa isiniif laatu. Namoonni karaa peejii kanaan dhagaa jirtan, namoonni karaa YouTube kanaan dhagaa jirtan, namoonni karaa FB kanaan dhagaa jirtan maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa isiniif laatu. Fawus የልጆችን ጀራ ነው. maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin madaa'uu isaatiin ilaa yeroo muraasaaf hin kadhadhu. Madaa'uu isaatiin yeroo kana kaasaa fayyaa yaa waaqayyo sin kadhadha. Fayyaan milkoomina keenyaafis erga milkoofnees nu barbaachisa. Yaa waaqayyo amma libsu ijaattati waa gochuu dandeessa. Namoota yeroo kana yaa waaqayyo fayyaa dhabanii rakkataniif sin kadhadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin amma haa fayyan. Hallelujah. Humni fayyisu Yesuus keessaa ba'ee dhagna kana keessa haa darbu. Humni fayyisu amma si keessaa ba'ee dhagna kana keessa haa darbu. Dhukkuba COVID na ta'u, dhukkuba kaansarii na ta'u, dhukkuba HIV na ta'u, dhukkuba sukkaaraa na ta'u, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa na ta'u, dhukkuba honnee na ta'u, dhukkuba garaachaa na ta'u, dhukkuba yaa waaqayyo kalee na ta'u, dhukkuba maqaa qabuuf maqaa hin qabne, dhukkuba qoricha qabuuf qoricha hin qabneen yeroo kana dhiphachaa rakkachaa kan jiran yaa waaqayyo fayyaan isaanii lolamaa kan jiru hiriyyaa biraa kan deebi'an manatti kan ol deebi'an siree irratti xaxamanii ciisanii kan jiran maqaa gooftaa Yesuusiin amma haa fayyan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma haa fayyan. Akkuma Yohaannis Gaayoosiif kadhate boleettii kanaaf sin kadhadha. Obboleessa kanaaf sin kadhadha. Haadha kanaaf abbaa kanaaf sin kadhadha. Yaa waaqayyo sin kadhadha. Ati qilleensarra karaa qabda. Duumessarra karaa qabda. Karaan hin jirre keessa karaa qabda. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin siree dhukkubaa kanarra amma hutaalanii haa ka'an. Amma hutaalanii haa ka'an. Qaqqabadhu Yesuus. Qaqqabadhu Yesuus. Ani ga'een koo kadhachuudha fayyisuun kan keeti. Ani ga'een koo kadhachuudha fayyisuun kan keeti. Humni fayyisuu Yesuus nama kana haa argatu.
dhukkubi akka tasaa nun argatiin, dhukkubi dingataa nun argatiin, dhukkubi nun iyyaanne yaa Waaqayyo gooftaa nutti hin dhufiin, dhukkubi bara kana keessatti ba'ee jiru, dhibeen bara kana keessatti ba'ee jiru, inni namoota baay'ee miliyoonotaan fixaa jiru, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa keenya irraa harukutamu, biyya kana keessa harukutamu, addunyaa mararraa harukutamu. COVID-19 jedhamee yaa Waaqayyo maqaan kan isaaf laatame kun humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Biyya keessaas biyya ambaas nama baay'ee fixaa jira yaa Waaqayyo. Nama baay'ee kutaa jira yaa Waaqayyo. Nama baay'ee karaatti hambisaa jira yaa Waaqayyo. Si kadhanna maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kana lafa keenya irraa ati ifadhu yaa Waaqayyo. Ifadhu yaa Waaqayyo. Namni ol sodaateera, harka ol qabuu dadhabeera, ol keessa deemuu dadhabeera, hojjechuu jiraachuu dadhabeera, yaaddaa dhiphataa ta'eera namni yaa gooftaa. Humna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni dhukkubaa kun keessaa kan fuudhame haa ta'u. Fayyaan qabu kan siin jedhan yeroo kana fayyaalaadhuuf abbaa, fayyaalaadhuuf abbaa, fayyaalaadhuuf abbaa. Dandaadhaati, Elshaadaayiidhaati, hundumaan oli ati, hundumaa gararraadhaati. Fayyaalaadhuuf fayyaadhaan hin dhibin, fayyaadhaan hin dhibin, fayyuu keen beetta jedhamee caafamee jira. Yaa Waaqayyo sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyaalaa obboleettii kanaaf, fayyaalaa obboleessa kanaaf, fayyaalaa ijoollee isaaniif, fayyaalaa firasta isaaniif, fayyaalaa namoota isaan fayyaa si kadhatan hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa. Wanti ol cacaalee jiru jireenya kee gadhiisee kana deeme haa ta'u. Yaa Waaqayyo hamilkaanii, fiixaana ba'anii, galma hagaanii, wala qixxaatuu fi naqa agaluu fi xoora haqabuutuu fi karaa fayyaa kan itti dhufe maqaa Yesuus Kiristoosiin dura isheetii, dura isaatii kan fuudhame haa ta'u, kan rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo hojjetoota keef, tajaajiltoota keef fayyaan si kadhadha. Ofii koof, mana koof, dhala koof, ijoollee koof, haadha manaa koof fayyaan si kadhadha. Fayyaan nun dhibin, fayyaan nun dhibin, ijoollee isaaniin fayyaan hin dhibin. Fayyaan ulaadhu yaa Waaqayyo, fayyaan ulaadhu yaa Waaqayyo. Akkuma Yohaannis Gaayoosiif kadhatu fayyaan ulaadhu. Yommuu naaf hojjettu minaan keen eebbisa, bishaan keen eebbisa, dhukkuba Gibxensi keessaa balleessa jette. Dhagni keenya kun mana dhukkubaan ta'in, dhagni keenya kun gola dhukkubaan ta'in fayyaa guutuun ulaadhu. Yaa Waaqayyo bara kana keessa fayyaan keenya siin kan nuuf eegame haa ta'u. Namoota hojjetan milkeessi, namoota daldalan milkeessi, namoota baratan milkeessi, namoota tajaajilan milkeessi, jireenya afuuraa isaaniitti milkeessi. Toora bobba'anii jiran hundumaatti maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan milkaa'an haa ta'an. Yaa gooftaa biyya keenyas yaadadhu. Biyya keenyaaf araara nuu godhi. Hamaa biyya keenya irratti bobba'ee jiru kana ati nurraa qabi, ati nurraa deebisi. Biyya kanaaf harka kee ol kaasi. Sitti laanne yaa Waaqayyo biyya keenya nagaa ishee iddootti ati deebisi. Yeroo nuu laatteef, sagalee nutti dubbatteef, yaada keessa nuu dhufeef ulfaadhu. Sagaleen kun maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti nurratti hojjetu, nurratti ta'u, nu haa qaqqabu. Ameen. Eebbifamaa Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Torbanoota sadan kanaaf saatii tokkoof walakkaatti jalqabnaa. Viidiyoo kana moo riyoota keessan bira akka ga'uuf sheer godhaa, naa kadhadhaa, anis isiniin kadhadhaa, mata duree kana fudhadhaa. Tajaajiltootaaf, amantootaaf, obboloota keessaniif waa'ee fayyaa irratti olii kadhadhaa, milkoomina irratti olii kadhadhaa. Bara kana biyya keenyaaf addunyaa maraaf haa kadhannu. YouTube keenya moo subscribe godhaa. Namoonni baay'een akka isaan subscribe godhaniifis adaraa share godhaa. Warri immoo ergaa keenya achirra keenya like godhaa, comment godhaa. Page kanas follow godhaa. Isinan jaalladhaa, isinan kabajaa. Namoonni baay'een galtanii hirmaachaa jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Halkanni kun isin bira wal harkan ta'e halkan nagaa, warri guyyaa ta'e guyyaa nagaa isiniif haa ta'u. Akka lubaatti immoo eebban isin eebbisa. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu, isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu. Lafa isin jirtanitti nagaa isaa isiniif haa laatu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon. Ameen. Eebbifamaa.